Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya nageenyi keenya bakkuma jirtan isin haa dhaqqabu jedhaa kun ka hordofaa jirtan Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa. Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan yeroo adda addaatti keessummoota garaagaraa qabatee dhiyaatuun beekamaa. Yeroo baay'ee haala marii fi gaafiif deebiin keessummoota adda addaa kan biyya kana biyya Noorwees ta'e biyyoota adda addaa irraa dhiyeessuun beekamaa. Ardallee keessummaa tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyya obbo Tibbeessoo Ukaa jedhamu kan jiraatan biyya Ingiliis magaalaa London yoo ta'ani, obbo Tibbeessoon yeroo hedduu irra deddeebinee mata duree garaagaraa rakkina Itoophiyaa keessatti deemaa jiru irra mari'ataa waliin turree jirra. Ardallee mata duree garaagaraa qabannee irra mari'atuuf dhufnee jirra. Gamanuma itti dhiyaadhaa isiniin jedha. Obbo Tibbeessoo atillee anaa dhufuu baga nagaan gara Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa dhufte dhiyaadhu. Baay'ee galatoomaa tamna feeruu keetiif ulfaadha. Hayyee baay'ee galatoomii atillee waamicha keenya kabajitee nu argamuu keetiif ulfaadhu. Akkuma jalqaba irra kaasuuf yaaletti mata duree garaagaraa irratti yeroo dheeraa mari'ataa turreerraa yeroo garaagaraatti jechuu kiyyaa rakkinni Itoophiyaa dhaabataan jiru guyyama guyyaan dabalaa deemaa jira. Haaluma kana irraa waan tokko tokko mari'annaa akka ka'umsaaf nu ta'utti mata dureen kiyya kan jalqabaa akka gaafiitti si dhiyeessuu barbaadu waa'ee hidhamtoota hooggantoota Oromiyaa keessatti biyya Oromiyaa Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa dararaa garaagaraa irra gahaa jiru irraa kaasaa. Isa kana akkuma yaadatamu hooggantoota Oromoo sababa ajjechaa artistii jaalatamaa uummata Oromoo kan ta'e Haacaaluu Hundeessaa booda namoota baay'ee mootummaan biltsiginnaa guree mana hidhaa garaagaratti guuree jira. Isuma kana keessa Jawaarii fi obbo Baqqalaa Garbaa fi akkasumas namoota hedduu galmee sana jalatti himateeni erga ragaa sobaa irratti raggaasisaa ture booda himata sana kuffisee amma immoo torbee darbe keessa akkuma miidiyaalee irratti argaa jirru Jawaarii fi hidhamtoota galmee sana jala jira hunda shororkeessummaan himatee akkuma kana dura dhagaa turres manni hidhaa Qaallitti cufamee ture jedhama. Amma obbo Jawaarii fi hooggantoota Oromoo gara mana hidhaa idilee Qaallitti dabarsanii jiranii. Mee isa kan akkamitti ilaaltaa? Kaayyoon mootummaa waan kana godhaa jiruuf maali jettaa? Uummanni Oromoo illee as keessatti maal godhuu qaba hooggantoota isaa baafatuuf? Yaa baay'ee gaafii badhaa kaaftee Adama asirratti mee gaafii kee qajeelaan si deebisuun duratti waa'ee himannaa shororkeessummaa kana irratti yoo dubbadhe bareeda na fakkaata. Maaliif wanni shororkeessummaa jedhamu kun afaan Ingiliziitiin terrorism jedhanii. Shororkeessummaa jechuun humnaan mootummaa tokko kuffisuuf yaaluu yookiin sodaa uummata keessatti uumuun humna fayyadamuun sochii biyya tokkoo keessatti jijjiirama godhuudhaaf jijjiirama biyya tokko keessatti karaa dhuunfaa yaada isaanii galmaan gahachuu fi sochii godhamu jechuudha. Sochiin kun akkuma isin jedhe humna fayyadamuu hammataa, uummata keessatti sodaa uumuu hammataa. Walumaa galatti wanni shororkeessummaa jedhamu kun waan humna hammatu, waan humni wayii seeraan ala adeemsa sirriitiin ala adeemsa sirrii hin ta'iniin uummata keessatti sodaa uumuudhaanii fedha dhuunfaa isaa galmaan gahachuuf sochii godhamu. Haa taatu wanni shororkeessummaa jedhamu kuni
definition isaa kun hedduu wal xaxa because biyya adda addaatitti bifa adda addaatitti qabu. Sadarkaa adda addaattis ilaalama. Qabiyyeen isaa bal'aadha isin jechuu barbaadeeti. Because seenaan shororkeessummaa kun dheeraadha. Garuu bara as dhiyoo kana keessa keessumattuu bara 2001 Ameerikaa keessatti 9/11 waan jedhamu tokko dhageetteetta ta'e achirraa ka'ee isteetonni hundi yookiin biyyoonni hundi anti-terror law jedhanii akka poolisitti yookiin ammoo akka seeratti akka qabaatan taasifame biyyoonni hundi irratti waliigalame. Waliigaluu qofaa miti waliin hojjechuus sadarkaa itti dhaqantu jira. Yoo ilaalte akkaataan anti-terror law jedhamu kun biyyoota guddatan biyya akka amma Awurooppaa, Ameerikaa fi biyyoota guddatan keessatti hojii irratti ooluu fi akki biyyoota reefu guddataa jiran yoo fakkeenya fudhanne Itoophiyaa keessatti itti hojii irra oolu adda. Maal seete Itoophiyaa keessatti seerri kun bara 2009 tumame. Bara 2009 yeroo seerri anti-terror law kun ragga'ee gadi bahu mootummaan seera kana karaa daantaa isaa itti galmaan gahachuutti fayyadamaa ture. Namoota baay'eetti maqaa ittiin yakkamaa ture. Jaarmiyaaleen siyaasaa hedduun seera shororkeessummaa kanaan himatamaa turanii yoo ilaalte adda bilisummaa Oromoo himatamee ture. Akkasumas namoonni dhuunfaa akka Jawaar Mohammadiitiin bahu himataa ture warri TPLF. Edda jijjiiramni biyya san keessatti haga dhufee seera kana waan hin jijjiirra jedhamutu ture. Haa ta'uti seerichi kun bifuma dura baratameen jiraachuu isaa argina. Kanarraa kan ka'e gaafii keetitti yoo deebi'e waa'ee shororkeessummaa kana yoo siin jedhe gara gaafiitti yoo gaafii ati na gaafattetti yoo deebi'e hidhamtoonni siyaasaa kanneen akka Jawaar Mohammad, Baqqalee Garbaa akkasumas Hamzaa Booranaatiif hedduu isaanii kan amma mana hidhaa jiran hariiroon yookiin ammoo himanni shororkeessummaa kun maaliif ta'uu danda'e? Akkamitti mootummaan kanaan himachuu isaa hin danda'e? Maaliif definitionii dura lafa kenne yookiin ammoo hiikkaa dura lafa kennetti jarri kunniin humnaan hin sochoone, jarri kunniin soba biyya keessa hin labsine, jarri kunniin sodaa uummata keessatti hin uumne. Mootummaafis sodaan uumne, uummataafis sodaan uumne. Maaliif himatamanii? Akkamitti kontekstiin ala mootummaan waan kanaan isaan yakkuun maaliif danda'e ka jedhu qabxiilee adda addaa kaasuu dandeenya. Tokko jarri kun qabsaa'ota. Mootummaa Itoophiyaa yeroo ammatti kan sodaatu competitive namoonni ta'an namoonni warra aangoo qabuuf sodaa ta'an namoota akka Jawaar fa'aa, Baqqalee Garbaa fa'aa fi hidhamtoota isaan jala jiran jaarmiyaalee Oromoo adda addaa keessaa kanneen adda bilisummaa Oromoo haa ta'u, KFO haa ta'uuf kanneen biroo sodaadha mootummaa sanii waan ta'eef isaan sodaachuu isaaniitiin malee yaadan sodaachuudha malee qabatamaan otoo walitti hin baane dirree irratti dirree falmii siyaasaa irratti otoo walitti hin bahin karaa kamiin isaan kana uf duraa dhoogina kan jedhu himata sobaa irratti waan xaxame fakkaata yookiin sarumatti irratti xaxame akka warri himataman kunniin Jawaar fa jedhanitti tapha siyaasaan ala nu godhuudhaa fi waan nurratti fe'amaa jiru malee nuti waan kanarraa bilisa. Uummata keessatti nagaa uumuudhaan, araara uumuudhaan, tasgabbii uumuudhaan namni kamiyyuu biyya san keessa jiraatu mirga isaa karaa dimokiraatawaa ta'een akka gaafatu akka socho'u goone malee namni nagahaan akka waliin jiraatu goone malee
yakka kanatti hin hirmaanne qubaan qabnu nuti keessa hin jirru ka jedhu lafa kaayan. Kanaafi walumaa galatti maasiin jechuu fedha yakki kun mootummaadhaaf meeshaa. Seerri kuni mootummaadhaaf meeshaa ture yeroo EPRDF mootummaa qaamolee nama biyya bulchan keessa illee turanii jiru. Haga jijjiiramni dhufee jedhanii isa kana hin jijjiirran fooyyessina jedhanii asiyyuu karaan biraa karaan ittiin isaan himatan waan hin jirreef yakka isaan hin qabne maqaa kanaan himachuun isaan hamma tokko karaa irraa qabuudhaaf yaadamee waan dalagame malee namoonni kunneen yakka kana keessatti qooda qaban jechuu miti. Kun political process yookiin political calculationidha. Kana kan gore mootummaan maangoorra jiru jechuudha. Isaan baasaa hin baasu ka jedhu waan biraati. Kana ammaaf kanuma siin jedha adeemsa keessaa tarii yoo gaafiin bal'inaan irratti na gaafattu jiraate bal'inaan ibsuu dandeenya. Baay'ee bareeda akka gaarii kaaftee kuni waliigala waan mormisiisuu miti. Yaanni atammaa Jawaar fa'aa akkas jedhanii mormatanii mana sana keessatti mana murtii waliigala federaalaa jedhu mana murtii Abiy Ahimad jechuu hin danda'ama. Nama isaa ta'u achi kaayatee seerri mana san keessatti abbaan alangaas ta'e abbaan murtis yoo kasi kassasu kasi himatu abbaan alangaallee seeraan ala si himataa badii ati hin balleessineen si himataa kasi murteessullee wanti hunduu tokkuma achi keessatti jechuudha. Kanaaf akkuma atuu jette Jawaar fa'aan badii isaaniiti yookaan balleessaniiti miti ka himatamanii balleessaniiti miti ka hidhamanii sodaatamaniiti. Yeroo baay'ee nama Oromoo nama ija banatee saba isaatiin mormu yoo arganii ummata kana keessatti ummata nafxanya ijatu dhiiga jechuudha. Abiyyi mootii nafxanyaati. Abiyyi mootii nafxanyaa waan ta'eef har'a yoo namni Oromoo tokko ija banatee saba kiyyaa fi waan bu'aa wayii buusa jedhee inni lafaa ol ka'u ija san jaamsuun har'a kan jalqabamee miti kan baratamee waggoota durirraa kaasee yeroo dheeraa fi Jeneraal Taaddasaa Birruu Maammoo Mazammil fa'aa namoota hedduu ajjeesisiisaa warroonni turan kanniinuma jechuudha. Sababni uummanni sunniinis dhumanii fi kanuma jechuudha. Kanaaf iddoon amma shororkeessummaa ka'ee kaafnee maal goone jedhee yeroo gara jijjiiramaa dhufe sana haasayaa ture. Inni garuu hagamii dhugaa ta'uu dhabe jenneen nun ajaa'ibsiisu. Sababni isaa maali? Wantoota baay'ee kijibee waan ta'eef jechuudha. Mootii torbaffaa kan addunyaa keessaa kijibaa tokkoffaan beekamu jechuudha. Aduu dorgomee tokkoffaa baa namichi kun kijibaan jechuudha. Saba ofii sobuuni yoonodha. Kanaaf Jawaariin fa'aa gara mana hidhaa idileetti deebisuun argitee carraan isaan ittiin miidhaman. For example achi keessatti mee yoo ilaallee jennee mana Qaallitti kana dura cufamee ture. Muuziyeemii goona jedhee uummata waadaa galee ture. Afaanuma sanaan deebi'ee Qaallitti sana banee Jawaariin fa fidee Baqqalaa fa fidee bakka itti hidhaman asii hidhamnee turre jedhanii haga laallachisu ijaan laalamanii namni dhaqee viizitii erga deemanii booda deebi'ee isaanuma achitti hidhe jechuudha. Manni sun immoo inni beeknaa eenyutu achitti hidhamaa mee amma asumarratti gaafii tokko si haa gaafadhu. Mana Qaallitti kana keessatti namoonni hidhaman yeroo baay'ee kashalabboota namoota yakka ajjeechaa lubbuu ajjeesaniitti murtaa'ee jedhantu achi keessa jira. Warra hatnaan warra kiriminaal ta'an warroota baay'ee sodaatamantu achitti hidhama yeroo baay'ee Qaallittitti. Namoota waa baballeessanii achi keessatti illee waa balleessuuf warroota duubatti hin deebine jechuudha.
Kana jechuun uummanni Oromoo badii haganaa kana godhee hidhama waan jedhullee yaali nu sabni Oromoo baay'een badii hagana ciccimoo akkanaa hidhamee qaalletti ka hidhameellee hin jiru yoo namoota siyaasaa ta'e malee. Mee obbo Jawaariif Baqqalaa fi namoota biroo Hamzaa Booranaa fa namoota gurguddaa kanneen akka Dajanee Xaafaa fa kanneen achi hidhuun kunini miidhaa irraan gahamu jira moo hin jiru? Mee akkamitti ilaalta? Sabni Oromoo immoo kana maal godhuu qaba? Cadhiseetu mataa'uu qaba moo maal godhuu qaba? Miidhaan irra gaa'oo taateef. Yaa gaafii gaariidha. Tokkoffaa waan adeemsa seeraa yookiin ammoo due process inni jennu biyya san keessatti akkamii waan jedhu gaafachuu barbaachisa. Keessumattuu sistemni legal system in biyya sanii akkamitti hojjeta waan jedhu. Akka itti beennu aadaa biyya sanii keessatti yeroo baay'ee sila qaamonni yakka qoratan walabatanii siyaasa kamiirraayyuu walabataniitu waa qoratu. Akka biyyoota biraatitti beennutti jechuudha. Biyya san keessatti aadaa ta'ee jaarmiyaaleen kunniin instituushinii isteetni akka barbaadetti itti fayyadamu. Isaan yaada isaanii yaada politikaa kan ittiin oofatan malee qaama walaba ta'e kan siyaasarraa walaba ta'e miti. Kanaaf yeroo baay'ee adeemsi seeraa jallataa deema jechuudha. Silaa akka adeemsatti odoo ta'e Jawaarfaa sa'a 24 ol hidhamuun irra hin turre. Haga gaafa yakkamuun isaanii until they are proven guilty. Haga yakkamaadha jedhanii ragaan itti qophaa'ee yakkamaa ta'uun isaanii adda bahutti hidhamuutu irra hin turre. Jawaarfaa Oromoon baay'een seeraan ala mana hidhaa jiran hanga ammatti. Gariin isaanii kan himannaa irra banamee jira sunuu carraa beektaa. Namni wayii si hidhee waan si hidheef si himuu waan tokko bara. Oromoo baay'een yeroo ammaa odoo himannaan takka irratti hin banamin odoo mana murtii dhaqin odoo gaaffii tokko hin gaafatamin dararaa guddoo argutti jiru. Kun maal jechuudha? Warri silaa seerri biyya sanii seerri silaa walaba ta'ee rakkoo akkammaa kanneen ilaalu walaba miti. Independensii hin qaban. Kana waan ta'eef Jawaarfaati kana dura iddoo fedha isaanii kaayanii achi booda gara barbaadanitti ergan. Kunis mana hidhaa isa torture chamber jedhamee beekamu kanii qaroon Oromoodhaa hedduun achitti itti dhuman, luka itti dhaban, ija itti dhaban, saala itti dhaban deebisanii qarootanniin achi keessatti hidhuun tokko mootummaan Itoophiyaa hagam tokko reversal akka socho'aa jiru kan agarsiisu jechuudha. 2018 yeroo dhufee yeroo aangoo qabatu Abiyyi Ahmed maal jedhe mataan isaa daantaa siyaasaa galmaan gahachuudhaaf nama hidhuun nama tokko odoo ragaan ittiin qophaa'in hidhuun sirrii miti. Keessumattuu jedhe keessumattuu jaarmaa keessa turee maqaa dha'uudhaanii nuti shoror keessaadha jedhee itti dubbataa ture. Haala san irraa kan ka'e iddoo qaallittii kana fooyyessuudhaaf fi muuzeem godhuudhaaf haala itti waadaa galantu ture. Garuu isaan deebi'aniiti nama kana otoo ragaa sirnaa irratti hin qopheessin ragaa sobaa maggaarrajaa duubatti jedhanii saniyyuu ragaa sobaa irratti qopheessanii himata dharaa irratti qopheessanii jara kana
adeemsa seeraatiin ala dantaa siyaasaa galmangachuudhaaf waan tursiisaa jiranii. Haa ta'uti maaliif gara Qilintootti amma gara Qaalittitti amma erguun isaan barbaachise ka jedhu gaaffiidha. Akka fakkaatutti mootummaan Abiyyi legitimacy loos godhee jira. Mootummaa ceehumsaa mootummaa argitee yeroo kan biyya san gara dimokiraasiitti ceesisu ta'uu akka hin dandeenye bira gahamee jira. Addunyaan abdii irraa kutattee jirti. Abiyyi karaa inni deemaa jiru karaa dimokiraatawaa odoo hin taane karaa undemocratic ta'e authoritarian state establish godhutti jira. Kun addunyaan reefuu bari'aa jira natti fakkaata. Uummataaf qaata bari'ee ture. So wanni amma Jawaariin faa gara Qaalittitti isaan akka erguuf isaan dhiibbaa godhe sodaa Oromoo irraa qaban. Keessumattuu Irreechaan wal qabatee sochii adda addaa godhamaa jiru hin laalu. Addunyaan bifa addaatiin mootummaa kana laalaa jiraachuu arganii sodaan karaa adda addaatiin mootummaa kana shororkaa'ee jira mootummaan mataa isaatitti. Yoo laaltee warri Tigraay filannoo isaa oduma inni itti dhaadatu filannoo gaggeeffatanii turanii karaa waraanaa dhaadataa ture. Tigraay waraana isii agarsiisaa turte. Kun deebi'anii gaabbititti mul'atee waraanaan deemnee nuun baasu ka jedhu of keessa waan laallatan fakkaata. San qofaa miti abdii uummata irraallee kutatanii jiru. Uummanni Oromoo illee cimee itti deemaa jira. Qabsoo keessa alaan godhamaa jiru kan hin argita. Qabsoon kun miira 2016 geggeeffamuuf saniin deemutti jira. Kun hundi mataa dhukkubsee jira. Sanii kun akkuma jirutti ta'ee irreechi dhufaa jira. Irreecha kana keessatti waan ta'u hin beeku namni kun. Maaltu akka uumamu tilmaamuu hin danda'u. San qofaa miti. Fulbaana 30 booda mootummaan kun akka hin jiraanne uummanni himee jira. Waan irra ga'u hin beekan. Kanaaf Jawaariin faa karaa irraa maqsuuf aksesii uummataa dhorkuudhaaf gara Qaalittitti waan ergan fakkaata. Kuni sirnaadha akkas godhuun isaanii bu'aa buusaa yookiin ammoo yoo badan taate isaan hambisaa jechuun I think waan adeemsa keessa arginu kun isaan hambisuu hin danda'u. Gonkuma biyya san keessatti Jawaarii miti kumaatamni akka Jawaarii du'uufis hidhamuufis qophiidha. Biyya san keessatti haga jijjiiramni dhufinitti namni Qaalitti miti bakka fedhe yoo ergan bakka fedhetti yoo hidhan yoo ajjeesan duubatti deebaan jiru kana arginee jirra. Gaafa Haacaaluu ajjeesan uummanni waan mana galee taa'utti fakkaate uummanni manatti hin gallee gaddaa. So kanaafi shororkaa mootummaan kun qabu kanarraa kan ka'e Jawaariin faa achitti geessanii tarii Jawaariin faa achitti maaltu irra ga'uu danda'a ka jedhuufi suni muuxannoo qara qabnurraa qabsaa'onni Oromoo bakka sanii dhabaman jechuun hin danda'amu. Qaalitti Oromoon hin jiru jechuun hin danda'amu uummatti guutanii jiru. Namoonni hamaan achitti hidhamanii jiran jiru jiru. Miidhaa geessuu danda'anii yes geessuu danda'an. Garuu miidhaan fedhe yoo ga'e kan itti gaafatamu mootummaa isa hidhe. Keessan kan itti gaafatamu Abiy Ahmed. Kanaaf yoo gaafatama jala baha taate harka isaatitu hidhe harka isaatitu eeguu qaba. Haga himanni kun sirrii ta'e yookiin ammoo yakka himata sobaa ittiin himatan kun yookiin himata sobaa ta'e yookiin himata dhugaa ta'e adda bahutti eegumsa mootummaa kanaa jala jira. Hidhamee ka'ee achitti wanti biraa irra gaa jedhamee kan shakkamu Oromoo keessa jiraatu hin qabu. Yoo kan jiraatu ta'e namni itti gaafatamu ifaan ifatti kan hidhe Abiy Ahmed waan ta'eef isaafis sirna inni geggeessutu itti gaafatama. Kana Oromoon akkasitti beekuu qaba jechuudha. Abiy Ahmed gaafatama jalaa hin bahu miidhaan tokko yoo irra ga'e jechuudha. Sani Oromoon maal godhuu qaba kanaan jetteef Oromoon carraan inni qabu qabsaa'u. Waan kana irra deddeebi'ee dubbadhee jira. Kaleessas qabsoon finne
Abiy Ahmed ka fidee aangootti kenninu. Abiy Ahmed ka aangoo irra buusu illee Oromoodha. Aangootti kennes Oromoodha, kan irraa buusu Oromoodha. Oromoon masitti muddee qabsaa'ee gahe jedheeni sirna isaa ta'u mirga abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuutu irra jira. Oromoon kanuma godhuu qabaa jechuudha. Kaani falmaan haqa hidhamtoota Oromoo itti fufuu qaba. Haqaan malee ilmaan Oromoo hunka ajjeefamaa jiran, hunka hidhaman haqa maleedha. Haqa isaa qaamonni barbaadaa jiran yookiin ammoo Oromoon haqa warra hidhamee kana barbaadu hojii isaanii cimsee itti fufuu qaba. Uummanni Oromoodhaa biyya adda addaa jiru deeggarsa barbaachisu godhuu qaba akkuma dura. Kanuma kanaan ala wanni biraan jiru, wanni mootummaan kun sirnaan himatee himata sirnaatiin yookiin jalaa bahaa yookiin isaan amansiisaa yookiin ammoo ofii isaatii soba isaa isaan irraa withdraw godha jedhanii itti yaadamu hin jiru. Kanaaf Oromoon itti ciniinnatee itti deemuu qabaan siin jedha. Baay'ee bareedaa. Akka gaariitti kaaftee wanti ta'amuu qabullee isuma kana jechuudha. Oromoon maal godhuu qaba isa jedhu, Oromoon qabsoo isaa isa jalqabe finiinsee itti fufuu qaba. Laaffisuu hin qabu. Ammaayyuu laafee jira na fakkaata. Xiqqoo biyya alaati biyya keessaallee hiriirri akka duraa sanatti deemaa hin jiru. Inni suni sababa biyyoonni tokko tokko sababa dhibee koronaatiin wal qabateeti akka public hin baane waan dhookamaniif ta'uu danda'a. Garuu uummanni Oromoo xiiqii keessa galee jira, morka keessa galee jira. Morki kun hamma yoomitti ka jedhu hamma hooggantoota isaa mana hidhaati baafatutti jechuudha. Namoonni tokko tokko yoo nu hamma namoonni baay'een hamma hooggantoota isaa mana hidhaati baafatutti qabsoon itti fufuu qaba yoo jedhamu waanuma achi dhaabachuu qaba. Yoo Jawaarfa mana hidhaati bayan qabsoon Oromoo hin dhaabataa waan jedhanii namoota akkasii hubatatu jira. Miti isa sanii miti. Qabsoon teenna qabsoon Oromoo hamma gaafa Oromoon dachee isaa irratti waan dhabe argatuuf haga inni mirga ofiif obbulchuu isaa gonfatutti qabsoo Oromoo finiinsee itti fufuu qaba jechuudha. Akkuma atu jette kabiraa Jawaarii fi hidhamtoota siyaasaa hedduu isaanii mana hidhaa Qaallittii keessatti hidhamanii jiranii rakkoo irra ga'uuf irra guddaan itti gaafatamummaan mootummaa jechuu fi mootummaan hin jiru. Mootummaa miti kun mootummaa kashalabbeeti. Kashalabbeetu wal gurmeessee mootummaa ta'ee jira waan ta'eef namichuma mootii kanniisaa kana jechuudha. Mootii kanniisaa ka jedhan sana mootummatiisisaa ta'a jennuuni warra waa balleessanii kuni warra lubbuu namaa balleessan jechuudha. Inni itti gaafatamaan mataa Abiy Ahimadiiti jechuudha. Namoota kanneen irra tokko isaa irra yoo gaanii jedhani itti gaafatama jalaa hin bahu jechuudha. Mee qabxii kana kanumaan bira darbineeti waa kakkaasaa turte qabxii kana qabadhee ture. Isuma kanaan wal qabateeti mee waa'ee kabajaa irreechaa irraa dubbannameetti kaan itti deebina. Kabajaan irreessini irree Oromooti jedhu. Irreessi akkuma beekamu irreessi Oromoon kan itti waaqa isaa waan argateef waan dhabeefis kan waan argateef galata itti galfatu kan waan dhabeef immoo waan dhana itti naaguuti jedhee itti kadhatu jechuudha. Kan argite irreessini marga jiidhaa qabatee namni waaqa isaatti waan kadhiyeeffatu jechuudha. Waan onnee isaa keessa jiru kadhaas ta'ee gammachuus ta'ee waan argates waa hedduu kan hin beekamu jechuudha. Inni kun kan geggeeffamu sirna gadaa keessaa irreessi isa tokko jechuudha.
Kanaaf amma yeroo ammaa kana irreessa bara 2020 kana 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti torbaan dhufu keessa deemu gaafa sanbata diqqaaf sanbata guddaa geggeeffamu hora Finfinneetti gaafa sanbata diqqaa hora Arsadeenitti gaafa sanbata guddaa jechuudha. Guyyaa 3-4 yookaan 23 haga 24 kan geggeeffamu irratti sababa koronaas ta'a sababa biraa ta'a amma yeroo ammaa kana biyya keessatti kaadiree mootummaa biyya bulchaara ofiin jedhu kaadiree biltsiginnaatiin ummata shororkeessutti jiranii nama galmaa'eetu deemuu qaba jedhanii nama waraqaa akkanaa waraqaa darbii qabutu seenuu qaba jedhanii nama baajii harkaa yookaan mormarraa qabutu seenuu qaba jedhanii isa kana mee akkamitti ilaalta? Kun ayyaanni kun ayyaana ummataati. Ayyaanni ummataa waamichaan ni ta'a. Waamichaan isuma kana wannaa qabsiisi ayyaana gubaa kan guyyaa kaleessa isa masqala jennu sana kaleessa biyya Itoophiyaatti geggeeffamaa oolee jira. Kutaalee Oromiyaa guutuu fi biyyoota Itoophiyaa guutuu keessatti geggeeffamee jira. Akkuma arginu namoonni miliyoona baay'ee lakkaa'aman ba'anii walitti dhufanii kabajatanii galanii jiranii. Obbo Abiyyi illee hadhaa galata barreessee argeera. Gayaan galuu keessaniif galatoomaa mee kennaa fi nuu barreessaallee hin laalla. Mee isa kanaanillee wal qabsiisiti koronaa warra kanan dhoggine. Koronaan Oromoo qofa dhoggaa mee maal jettaa? Yaa gaaffii bareeda kuni wanni irreechaa kun hedduu haasamu jira amma hedduu ajandaa guddaadha because ayyaana sababiin isaa ayyaana guddaa Oromooti. Oromoon waggaa waggaan ayyaana irreechaa kabaja. Wanni beekamuu qabu ayyaanni irreechaa ayyaana ummata qofa osoo hin taane ayyaana addaati Oromoodhaaf. Ayyaana eenyummaa Oromoo agarsiisu, ayyaana gammachuu Oromoo, nagaa ayyaana agarsiisu, ayyaana tokkummaa Oromoo agarsiisu. Irreechi uumaadhaan wal qabataa akkuma beekamu. Irreechi waan Oromoon waggaatti waan keessa darbe waqtiilee biyya sanii arfan jiran keessatti waan haala keessa darbe keessumattuu yeroo gannaa keessaa gara booqaa birratti yeroo ce'u galataaf gammachuuf wal ga'a. Waaqaafis, malkaafis, namaafis, horiifis, horomaafis iddoo itti wal gahee wal argee wal gaafatee waliin gammadeeti adda galu. Iddoo kanatti irreechi seenaan wal qabatas jedhee jira. Irreechi Oromoodha. Jarraa tokko booda kan Oromoon deebi'ee irraanfachuutti eegale keessumattuu Dololoo Buddeenaa irratti hora Finfinneetti deebi'ee irreeffachuu kan eegale bara darbe. Bara Oromoon xiqqoo jabanatee biyya san keessatti Oromoodhaaf bari'uu taati jedhee Oromoon hawwii guddaadhaan gammachuu guddaadhaan ollaa isaa waamatee uf qofa osoo hin taane sabab sablammoota hirmaachisee akkuma ati argite bifa addaatiin bifa nama kajeelchisuun bifa saba biraas biyya biraas dharraasisuun miliyoonaan ba'anii irreeffatanii nagaan adda galanii.
bara kana maal ta'uuf yookiin maaliif shirri adda addaa irreecha dhufaa jiru irratti maaliif baay'ate keessumattuu ulaagaa ammaa kaayame maaliif waa'een securitize maaliif ta'e securitize jechuun waa wayii wanni security kun waa'ee sodaatiin wal qabata iddoo biratti waan kana dubbadhee jira irreecha bara kanaa securitize gochuu barbaaddi mootummaan amma sila ofiin wajarri mootummaadha ofiin jedhan sodaadha uumuu barbaadan sodaan kuni tokko sodaa dhukkuba COVID-19 COVID-19 waan jiruuf irreecha irratti namni baay'een hirmaatuu hin qabu kan jedhu sababa tolu ammoo dhugaan jiru COVID-19 sababa moo sababa miti isa jedhuu fi ayyaana gubaa irratti kaleessa arginee jirra akka gaarii uummanni alaabaa barbaadu qabatee akka barbaadutti baay'ina isaa akka barbaadutti walitti bahee kabajatee jira kabaja irreechaatiif ulaagaan kun kan kaa'ame baajii qabattan malee hin seenani kan jedhame hin seentan kan jedhame sila warra ayyaana gubaa kabajjee fi akkamitti wanni kun hin kaa'amne ka jedhu waan biraati kun gaafii dhugumaa ayyaana irreechaa nagahumaa fi nagahuma biyya sanii nagahuma uummata oromootiif moo nagaaba biyyattiidhaatiif moo sodaadhaaf kan jedhu waan ifa ta'ee sitti ba'u jechuudha wanni kun sodaadha kanaaf securitize godhaniin siin jedhaadha kanaaf akka sodaatti miira sodaatiin waan ilaalaniif irreecha gaafiin adda addaatti ba'ataa dalagaan faallaa adda addaa irreechi by the way abbootii gadaatiin geggeeffama foolleedhaan tiffamu garuu jaarmaalee siyaasaatiin tu gara illiitii tu gara dantaa isaaniitti harkisutti jira wanni kun fokkuudha jedha Oromoon fokkuudha adeemsa irreechaa miti ayyaanni Oromoodha ayyaana qulqulluudha ayyaanni irreechaa qulqulluudha ayyaana eenyummaan namaa itti gaafatamuu miti ayyaana eessa deemtaan itti gaafatamuu miti hanga baatetti hanga marga jiidhaa qabattee baatetti ayyaana kabajachuu baate garuu yoo argitee abbootii gadaa hedduu kan Oromoon seeraan kaayate gara duubatti eekkisuudhaan attisuudhaan yoo argitee goobana olaa irratti shira kaabineen kadireen bilisiginnaa gootu argaa jirra san qofaa miti namoota Oromoon hin beekne abbaa gadaati jedhanii kan lafa kaan kan kijibaa siyaasaa odeessitu hedduu argaati jirra kun Oromoodhaaf gurra murata guddoodha yookiin ammoo waan hamtuudha so kun mul'ataa jechuudha kun hundi maal irraa ka'e maaliif ayyaana gubaadhaaf wanni akkasii hin kaa'amne sila dhukkubni kuni ayyaana irreechaa qofa irratti faca'uu danda'a maaliif ayyaana gubaa irratti hin faca'a jedhanii hin shakkine maaliif itti yaadanii maaliif akka amma kana kan irreecha kanatti danqaraa hedduu kaayan kana akkamitti danqaraa kaa'uu didan kan jedhuu fi biyya san keessatti Oromoonis sodaatama ayyaanni Oromoos hin sodaatama dura si kaaseera waa'ee sodaa maaliif Jawaar fa karaa irraa moksuun ammatti maaf ta'e kan jedhu argitee sodaa kanarraa kan ka'e mootummaan kun shororkaa guddaa keessa waan jirtuuf yeroon kun yeroo hamaadha waan ta'eef ayyaana kana danquu uummanni Oromoodhaa kan baane barbaadan because uummata sodaatanii jiru sodaadhatu jira uummanni kun wanni sodaatamuuf waan haqa qabuuf qofa bar haqa qaba Oromoo haqa isaa falmataa jira waan ta'eef akkam goonee uummata kanaa xiqqeessina akkamitti hanga to'annaa keenya hanga to'achuu dandeenyu qofa akka hirmaatan godhuu dandeenya kan jedhu irraa maddee yaale kan Oromoon eeyyamuu hin qabu akkuma siin jedhe kun sodaa Oromoodha yoo ta'e malee dhukkubichi ulaagaa ittiin uummata ittisan yookiin ulaagaa ittiin namoota baajii kennanii fi warra nuti jenne malee hin dhufinaa kan jedhu yaad sadarkaa sanirra kan isaan geesse dhukkuba koronaa vaayirasii miti
sodaadha Oromoo irraa qaban, jibba ayyaana Oromoo irraa qaban yoo ta'e malee wanni biraan jiru. Kana maaltu godhaa kan jedhu gaafiin. Eentu godha kana kan jedhu biyyi sun nafxanyaa harkatti kuftee jirti. Nafxanyaan sirna Oromoo kana cuucaa ture waggaa 100 wayiif isa. Sirni kun deebi'uun isaanii mataa nyaatee jira. Hedduu mataa isaan cabsee jira. Kanaaf ammas yoo danda'aniif hin jedhan sirna kana cabsuudha sochiin isaan godhaa jiran jechuudha. Kana Oromoon waan eeyyamuu hin qabne keessaa tokko yoo jiraate, wanni Oromoon eeyyamuu hin qabne keessaa tokko yoo jiraate, ajaja kaadireen nafxanyaadha kennituun ayyaana irreechaa irratti shira daba isaan dalagan kana fudhatee Oromoon galee mana ta'a yoo ta'e diinatti harka kennateetti ilaalama. Kanaaf Oromoon biyya san keessa jiru maal ta'uu qaba? Akkuma durii nagaa isaa eeggatee marga isaa jiidhaa qabatee eeyyama nama tokko osoo hin gaafatin irreecha isaa nagaan bahee nagaan galuu qaba. Kana godhuudhaan irra aanuu danda'aa jechuudha. Shira nafxanyaan gootu kana sodaa jarri nafxanyaa qabdu kana cabsuun kan danda'amu irreecha isaa akka duriitti bahuudhaan yoo kan irreeffatu ta'ee isin jechuu fedha. Ulfaadhu galatoomii qabxii bareedaa lafa keette irratti illee yoo dabaluu nan barbaachifne haga xiqqoo jechuu yoo barbaade irreessi akkuma atuu jette irreessi kan uummanni Oromoo itti bahee waan argateef waan dhabes ittiin waaqa isaa afootti dhiyeeffatee ayyaaneffatee gara nagayaan bahee nagalchi nagaan na oolchi nagaan na bulchi jedhee waaqa isaa kadhatee waaqa gurraacha kan fakkiin qabne jedhee kadhatee mana isaatti kan itti deebi'u kan itti nama ajjeesuuti miti. Ayyaanni kuni ayyaanni nama itti lubbuun itti baduu miti. Ayyaana lubbuu itti badeefuu kan dhiifama bakka itti gaafatamu achitti sibiila qabatee naqu marga qabatee dhaqa malee jechuudha. Warra sibiila qabatee dhaquuyyuu ayyaanni akkasiyyuu biyya keessa akka kabajamaatuma jira. Naka immoo marga jiidhaa qabatee deemu dhaxxeen kabajattu nama anini filadhetu dhaqee kabajama ka jedhu kana gonkumaa ummanni Oromoo akkuma atuu jette waan heeyyamuu hin qabne keessa wantoota hedduu gara laafummaanii waliin bullaaf jechuudha. Akkuma sareen namaan buluu fi udaaniin bultii jedhan sanii argitee waa hedduu biyya tana diigamuu biyya tanaa diidaaf jecha Oromoo mirga isaa dabarsee kennee jira jechuudha. Hedduu kenninee asiin baanee jira. Wantoota kennuu hin qabne keessa, wantoota dhiifamuu hin qabne keessa inni guddaan yeroo ammaa kana irreessa jechuudha. Ayyaana irreessaa sanbata nu afoo jiru kana gaafa 23 fi fulbaana 23 fi 24 geggeeffamu. Akka biyya faranjitti gaafa 3 fi gaafa 4 jechuudha. Geggeeffamu kana irra duutillee nu hambisuu hin qabdu. Barreeffama tokko yaadadhee Shamsamdiin Tahaa barreeffama wayii maxxansee barreessee ture jechuun barreeffamee ture yaadni isaa. Haga dhaladhee obbee keerraa jedhama. Iddoo irreessaa irraa hafeen beekuu jedhama. Waan baay'ee onnee nama cabsaati. Mootummaan guyyaa sana yoo barbaadde harka na hidhee eedduu cimaa naa gadhee iddoma sana dhaqee ayyaaneffadhee akka deebu naafaa heeyyamamu jedhee dubbatuun isaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Nama badii tokko malee hidhamee badii tokko malee dararfamaa jiru
yeroo inni waan isaati jechuudha. Kana jechuun quuqama irreessaaf qabu jechuudha. Irreessi maal akka ta'e hagasi saba Oromoo keessa seenee jira. Inni achi taa'eeti inni Qaallitti keessa taa'ee Shamsaddiin Tahaa akkana yoo yaadu nu immoo ala teennee qawwee nu dhukaasanii sodaanneeti baajii naan kenne jennee hafna yoo taate seenaa gurraachaa Oromoon galmeesse keessaa isa kana jedhee yaada jechuudha. Yoo immoo kabiraa maali akka dhaamsaatitti gama kiyya akka dhaamsaatitti jechuudha. Namni baajii mormatti godhatee irreessa dhaqe gantuu gadhee Oromoo gurgurte jechuudha. Goobana daaceen addan baasu Oromoon nama sana. Kabiraa immoo waraqaa darbi achi keessa seeni jedhu harka qabatee argisiisee seena taanaan namni tokko jechuudha. Namni saba Oromoo keessatti akka goobana daacee seenaa gurraacha galmeessee darbe keessaa nama tokko namni sun jechuudha. Lubbuu duutee badduuf Haacaaluu Gootaa'icha barbadaa sanuu hima dhabne inni numa du'e boruun duunaan hundinuu kanaaf jecha baajii isaanii mormatti maaf miliyoona 10 fi nama miliyoona 10 haa dhaqu jedhanii maaf baajiin kennin sabni keenya baajii fudhatu didu bakka baajii fudhatee namni achi dhaqe kaayyoo yookaan galma isaan barbaadantu guutameef jechuudha. Kanaaf akka dhaamsaatitti ani isa kana dhaamuu barbaada. Namni keenya kan dirree irreessaa deemtanii kan hora Arsadeenii fi kan hora Finfinneettis deemtanii baajii isinin barbaachisu baajii hin fudhatina yoo giddiin illee si kennan darbii bira darbee harka duwwaa marga qabadhu seeni marga du'ati qabattee jiraatte si ajjeesani bakka dhumate kanuma jechuudha. Kana didee namni baajii morma kaayatee deemee fi namni waraqaa karaa sana achi yookaan karaa kana darbi jedhu argisiisee darbe nama seenaa gurraacha Oromoo irratti galmeesse jennee fudhanna jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Digital Media marii keenya kan obbo Tibbeessoo Ukaa waliin godhaa turre kutaan tokkoffaa kanadha kanumaan xumura amma kutaan lammaffaan walitti deebinuu fi kanumaan nagayaan nu tura horaa bulaa isiniin jenna.